Ashamaa harka fuunee kabajamtoonni fi hordoftoonni maatii Mulee Tooftaatan yookiin Mulgeetaa Tooftaatan hundi keessanuu kan biyya keessaas kan biyya ambaa keessa jirtanis nageenyi jaalalli waaqayyoo isiniif haa baay'atu jecha akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa koote isiniif jira akkasumas nageenyi waaqayyoo isiniif haa baay'atu isiniin jecha obboleewwan koo'ee maqaa waaqayyootiin nagaa ooltanii hundumti keessanuu ani nagaa kootan isiniif oolee akkasumas warroota amantii biraatiif ashamaa harka fuunee isiniin jedhee jira. Akkasumas akkam jirtu nagaa jirtu ani nagaa kootan isiniif jira obboleettiin keessanii isinis immoo akka nagaa fayyaanaaf taatan abdii fi kabajaa guddaa isinirraa qaba. Akkasumas mastuu maaliif gara mana Mulgeetaa Mulgeetaatu dhufteen jechuun keessanii nafuu akkasumas immoo maalidhaa fi yeroo baay'ee hundumti keenya namoonni biyya ambaa keessa jirru haala gaariirras kan jiru ni jirra haalli nutti tole fakkeenyaaf viidiyoo tokkoyyuu waraabuudhaaf haalli nutti hin tolu yeroo baay'ee jechuudha maaliif mana ambaa keessa jirra gola ambaa keessa jirra sababa sanirraan kan ka'e garuu sammuun keenya wanta tokko yaada harki keenya immoo hojii madaamii hojjeta maaliif waa lama hin dandeenyu jechuudha yeroo baay'ee sababa sanirraan kan ka'e yeroo hundaayyuu jechuudha viidiyoo hojjetannee galakkifachuun wantoota tokko hojjennee YouTube keenya irratti galakkifachuun baay'ee yeroo baay'ee ulfaataa nutti ta'a maaliif akkasumas obboleettiin teenyas dammoo akkasuma nama akkasii sila turtee jira hojiin itti baay'atuufu sababa saniifuu waaqayyo hojii qallaalisiif haa godhu jedhaatoo waaqayyo kadhadhaa fi obboleettii koo Mulgeetaa uumamati ni darbaa wanni hin dabarre hin jiru sila ta'eefu jabaadhu siif jirra nu'uyyuu si bira dhaabbanna bakka ati rakkattetti ayizoo jennee harka qabnee si baafna atis immoo akkasumas akka nu bira dhaabbattee ayizoo nuun jettee harka qabdee nu baastu wanta beennuuf akkasumas obboleettii koo jabaadhu waaqayyo si haa jabeessu waan hundumaafiyyuu nama kamiifiyyumaa hin taane ani guddaadha ani xiqqaadha yookiin ani musliimaa ani kiristaanaa osoo hin jedhin jechuudha hundi keenya fiifiyyuu waaqayyo tokkicha bichaa qabna hundi keenya sigdatii keessa jirra anis isinis innis ishiinis hundi keenya sigdatii keessa jirra dhugaa waaqayyo moo guyyaa tokko sigdatii kana keessa guyyaa nu baasu wayinii dhufa hagasitti garuu hoo obsaan aannan goromsaa dhugaa jedha Oromoon uumamaaku sababa saniifuu hagasitti hundumti keenya obsaan wanta tokko fakkeenyaaf yeroo aarris aarii keenya dabarsaa yeroo gaddinis gadda keenya dabarsaa baqa maaliif jireenya biyya Oromoo anas yookiin ishiitu beeka malee namni beeku hin jiru fakkeenyaaf warri Itoophiyaa keessa jiru nu yoo asitti nu laalan fakkeenyumaaf anar osoo suuraa tokko ka'ee nama wayitii erge basma mastuu akkamitti itti tole yaa rabbi mastuun akkamitti bareeddee mastuun akkamitti akkana taate mastuun akkamitti akkas goote namoota akkas jedhutu jira garuu waan nu keessa jirru kana waaqayyo tokkicha malee rabbii tokkicha kan waaqayyo biyyaa nu baase tokkicha beeka malee namni hin beeku rabbii tokkicha bichaatu keessa keenya onnee keenya keessa beeka malee namni hin beeku haati nu dhalte abbaan keenya abbaan nu uummate maalirra akka jirtu intalli isaa maalirra akka jiru ilmi isaa jireenya biyya ambaa keessatti hin beekan garuu nu hoo waaqayyo tokkicha qabna waaqayyo immoo har'allee borullee iftaanillee nu wajjin jira har'allee immoo borullee immoo iftaanillee immoo waaqayyo ammas akkanumatti nu wajjin jira waaqayyo keenya kadhachaa amantii kamiinumaa hin taane waaqayyo keenya salootii gochaa waaqayyo biyya keenya biyya nagaa biyya gammachuu nuuf haa godhuuti waaqayyo keenya kadhachaa rabbii keenya kadhachaa beektu dhugaa baay'ee dhugaa jechuudha yeroo tokko namoonni baay'een ni jiru namoonni keessa ofiitiin onnee ofii keessi isaanii onnee qulqulluudhaan deeman waaqayyoollee akkasumatti dhagaafi dhugaa sinitti maal jechuudha nullee akka nama saniisan
akka kun namni sun nama onneen isaa keessi isaa qulqulluudhaan deemuu sanitti taane onnee keenya qulqulluudhaaniin waaqayyo keenya yaa kadhannu biyya ambaa keessatti yaa rabbi immoo biyya keenyas biyya nagaa biyya gammachuu nuuf godhi jennee rabbii keenya galgalaa ganama tsalooti yaa goonu irra caalaa kas tsalooti caalee hin jiru waaqayyo immoo akkanumatti nama milkii nama gammanne maaliif akka biyya abaadatti waaqayyos biyya ambaa keessattis nu hambisanii waaqayyo nagaan biyya keenyatti biyya abbaa keenya biyya haadha keenya biyyatti dhalanne biyya nuurri keenyatti awwaalame oromiyaa teenyatti nama deebinee galu waaqayyo nu haa taasisu warroota biraatiif illee warroota oromiifaa hin dandeenye illee እግዚአብሔር ከሁላችንም ጋራ ከሀገር ያወጣን እግዚአብሔር በሰላም በደስታ ለእናት ለአባታችን ለአገራችን እግዚአብሔር ይመልሰን። እሱ የፈጠረን አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም ከሀገር ያወጣን አምላክ ለሁላችንም አንድ አምላክ አለን። ለትልቁም ለትንሹም ለጥቁሩም ለቀዩ ለሁሉም አንድ እግዚአብሔር አለን። እሱ የፈጠረን አምላክ ከሀገር ያወጣን አምላክ እሱን ከአገራችን እንዳወጣን አገራችን ይመልሰን። እሱ ቸሮ መድኃኒዓለም ይጠብቀን። አንድ አምላክ ይጠብቀን እላችኋለሁ። ለሁላችሁም እህቶቼ ወንድሞቼ የሰው ሀገር ውስጥ ያላችሁ ስግደት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ይሁን። ለምን ሁላችንም ትልቅም ሆነ ትንሽም ሆነ ሁላችንም ስግደት ውስጥ ስላለን እግዚአብሔር አንድ ቀን ከዚህ ስግደት ውስጥ ያወጣናል። እስከዛ ሁላችንም እግዚአብሔር ይጠብቀን። ቸሮ መድኃኒዓለም ይጠብቀን። አምላክ ይጠብቀን። እሱ የፈጠረን አምላክ አባታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እሱ በያለንበት ቦታ እሱ ከኛ ጋር ይሁን፣ ይጠብቀን፣ እሱ ይሰውረን፣ ከክፉ መከራ ውስጥ እሱ ያውጣን። ሀገራችንን እናታችን አባታችን ቤተሰቦቻችን ዘመዳችን ጎረቤታችን እግዚአብሔር ከነሱ ጋራ ይሁን፣ ሀገራችን ይጠብቅልን። ለምን ለሁሉም አለ አንድ እግዚአብሔር ማንንም የለንም። አንድ እግዚአብሔር የፈጠረን አምላክ ቸሮ መድኃኒዓለም አለሱ ማንንም የለንም። ንብረት ምንም አይደለም። ብር ይጠፋል ይመጣል። ስለዛ ግን ያለን አንድ እግዚአብሔር አንድ ከፈጠረን አምላክ ብቻ ነው። እንደዛ ነው የምላችሁ። ስለዛ ካጠፋው ይቅርታ እህቴ ወንድሜ፣ ይሄንን ድምጤን የምትሰሙ ሁላችሁም ካጠፋው ካለ ይቅርታ እያልኳችሁ ስለዛ ለምን እኔ የተናገርኩት በኦሮምኛ ስለዛ ኦሮምኛ ማያውቅ ሰው ስላለ አንዳንዶች ልጆች ኦሮምኛ ማያውቁ አሉ። ስለዛ ለዛ ነው በአማርኛ እየተናገርኩት እላችኋለሁ። ካጠፋው ይቅርታ አድርጉልኝና ያላችሁበት ቦታ ስግደት ውስጥ ያላችሁ በደስታም ያላችሁ ደስታው እንደዛው ይዘልቅላችሁ። በስግደት ውስጥ ያላችሁ እግዚአብሔር ከስግደት ውስጥ አውጥታችሁ እሱ በደስታ በሁሉም ነገር ሀገራችሁ የእናታችን ሀገር የአባታችን ሀገር የምንገባ ሰው ያርገን። ለሁላችንም እላችኋለሁ። እህት ወንድሞቼ እንደዛ ነው የምላችሁ። ይሄው በዚሁ ጨርሻለሁ የአማርኛ መናገሬን ማለት ነው። ግን ይቅርታ ብዙም ስለማላይ እየተንተባተብኩ ነው የተናገርኩት። ስለዚህ ይቅርታ ይላችኋለሁ። ስለዚህ akkasii isinin jedha obboleewwan koo maaliif amaarifa dubbachuun koo wanta badooma biraatiif himoti maaliif namoonni bira namoonni dhaggeeffatanii yoo jiraatanii afaan oromiffaa yoo hin dandeenye amaariffaa kana hin dhaga'u jechaa dhafan dubbadhe indammoo warroonni immoo amaariffaa hin dandeenye jiru ta'a. sababa saniifuu gidduu kanattis immoo afaan kootis dubbachuufanii isiniin jechuu jaaladha. yoon balleessellee dhiifama naaf godhaa. hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii mulgeetaa tooftaatan hundi keessanuu viidiyoo kana laayik sheer gochuu hin dagatinaa. ani wanti kana hunda haasa'uu dhufee fi obboleettii koo gargaaruufan obboleettii koo cinaa dhaabbachuufan maaliif yeroo baay'ee viidiyoo TikTok irraa fidamee yeroo wanno jedhu yookaan nama kana nu ijoollee baay'ee adabaa jira. sababuma san gargaarsa akka kootitti
gargaarsafan gara mana ishii dhufe malee yookiin nama tokko tuquu yookiin balleechaa wayitiif fi miti isiniin jechuu jaaladha obboleewwan koo. Hundumti keessanuu viidiyoo kana akka dhaggeeffattaniin laayik sheer gochuu hin irraanfatinaa. Obboleettii kiyya bira naaf dhaabbadhaa. Viidiyoo ishii ilaaltaniitoo irra hin darbina, laala fi jabaadhu jedhaanii jajjabeessaa obboleettii keenya. Isheenis nu malee maal qabdi, nus immoo ishii malee maal qabna isiniin jechuu jaaladha. Obboleettii koo Mulgeetaa koo baay'ee si jaaladha, baay'ee si kabaja. Bakka jirtutti Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Inni abbaan keenya Yesuus Kiristoos kan nuuf jedhee si kaa'ee meeqa arge sun inni si wajjin bakka hundatti haa dhaabbatu. Ishiin haati teenya qulqullooftuun durbuu maaramii haati abbaa keenya Yesuus Kiristoos ishiin bakka hundatti si haa tiksitu. Nama waa yaade galmaan gaatus Waaqayyo si haa taasisu obboleettii koo. Waaqayyo si wajjin haa ta'u. Bakka jirtutti bakka teessutti inni si haa tiksu, tiksee isaatiniini. Nama karoora keetis galmaan gaattee biyya keetitti galtuu si haa taasisu siin jechuu jaaladha obboleettii koo. Akkasumas viidiyoon haasofni kiyya asumarratti dhumata. Hundi keessanuu baay'ee sin jaaladha, baay'ee sin kabajaa. Hordoftoonni fi kabajamtoonni maatii Mulgeetaa Tooftaatan hundi keessanuu bakkaa fi haala jirtanitti Waaqayyo sin wajjin haa ta'u isiniin jecha maqaa Waaqayyootiin bakki jirtanitti nagaanaaf ta'aa. Waaqayyo sin wajjin haa ta'u isiniin jechuu jaaladha. Warroota amantii biraatiifis immoo Waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Warroota amantii Ortodoksiitiin immoo bakka sin jirtanitti sin wajjin haa ta'u. Hunduma keessan wajjiniin Waaqayyo, maaliif hunda keenyaaf Waaqayyo kan nu wajjin jiru sila ta'eefu akkasii isiniin jechuu jaaladha. Mulgeetaa koo jabaadhu, jajjabaadhu obboleettii koo. Bakka jirtutti Waaqayyo si wajjin haa ta'u isin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu bakka jirtanitti haala isin irra jirtanitti Waaqayyo sin wajjin haa ta'u. Viidiyoon kun asumarratti dhaabbata. Nagaanaaf ta'aa isiniin jechuu jaaladha.